Manni murtii federaalaa dhaddachi sadeessoo obbo Baqqalee Garbaa irratti balleessaa mure. Obbo Baqqaleen uummata Oromootiif jedhee watahuuni waan naboonsaatii jedhe. Oduu malleskaachuu ammaa erga irratti namoonni barreessa paartii Wafidoo obbo Baqqalee nagaa dubbise garasiisan deebisa. Waggaa tokko dura abbaan alangaa federaalaa Itiyoophiyaa obbo Baqqalee Garbaafaa ergaa shororkeessummaa kan adda bilisummaa Oromoo fudhachuudhaan dhaaba poolitikaa seera qabeessa da'oo godhatanii humnaan qabsoo hidhannoodhaan mootummaa taayitaarraa buusnaa Oromiyaa qaama federeeshinii irraa kunna jechuudhaan yakka shororkeessummaatti hirmaatan jechuun himannaa irratti dhiyeesse. Kanneen yakka kanaan himataman obbo Baqqalee Garbaa dabalee 9 yoo ta'an isaanis obbo Olbaana Leellisaa, obbo Olbeekaa Alammii, Adam Buusaa, Dubree Hawawaaqoo, obbo Mahammad Muluu, Darajjee Katamaa, Addisuu Mokreef Galgaloo Gufaati. Xaddacharra gara waareetti taa'e sun akka beeksisetti murtiin sun ka kenname abboota murtii ammaan dura xaddacha sanarraa tajaajilaa turaniin malee kanneen irra ta'aniin miti. Abbaan alangaa ammaan dura kanneen himannaa koonaa mirkaneessu jedhe ragaalee adda addaa dhiyeeffachuusaa fi manni murtii ragaalee sana xiinxalee ilaaluusaa himatamtoonni garuu ragaalee himannaa sana dhara taasisan dhiyeeffachuu dadhabuu isaanii dubbate abbaan murtii. Eega murtii akkaatti muree booda immoo abbaan alangaas ta'e himatamtoonni yakka murtii akka dhiyeeffatan gaafatee ture. Abbaan alangaa yakkisuun yakka guddaa waan ta'eef akka dabbiin guddaan itti muramu ka gaafate yoo ta'u himatamtoota keessaa obbo Baqqalee Garbaa, obbo Olbaanaa Leellisaaf obbo Olbeekaa Lammii akka bukaatoo malee yaada ofii dhiyeeffatan eeyyama gaafatanii abbaan murtii eeyyama kenneefi ture. Haala kanaan akka dabaree isaaniitti ka dura yaada dhiyeeffatan obbo Baqqalee Garbaa bara jireenya kootti haqa jallate loogdummaa loogii sanyiif cunqursaa mufadhee mormeen jira. Filannoo kootiin utuu hin taane fedha waaqayyootiin kanan irraa dhaladhe uummanni Oromoo mirgawwan namummaasaaf mirgawwan dimookiraasummaasaa kabajamanii fi ija qixxeen akka ilaalamu gochuudhaaf qabsoon karaa nagaa geggeesseef aarsaa ta'uu danda'uun koo anaaf kabajaadha jedhan. Abbaan murtii immoo kun yaada adabbii salphisu miti yaada keessan sirnaan dhiyeeffadhaa jechuudhaan ajaje. Obbo Baqqaleen garuu daqiiqaa tokkoofillee akka dhageettee argatan ehama gaafatanitti fufan. Qabsoon hagammaa godhe keessatti dhiifama gaafachuu yoo na barbaachise dhimma 2 qofarratti. Tokkoffaa gidiraaf roorroo uummata Oromoo irratti geggeessamu akka ta'uu qabutti yoon ibsuu hanqadheef kanas kan hin godhe nagaa waliin jireenya uummatootaaf obbolummaaf yaaduurraa sababa hanqateef yoo ta'e uummanni Oromoo akka dhiifama naa godhuun gaafadha. Lammata immoo miidhaa uummata Oromoo irra ga'e amma ta'e ol ho'isee dubbadhe yoon ta'ee fi kanas kanan godhe dantaa dhuunfaa koof maqaa guddifachuuf yoo ta'e Waaqayyo akka dhiifama naaf godhuun gaafadhaa jedhan. Itti fufuudhaanis manni murtii utaan badiin hojjetiin yakkanatti mure naaf gaddee adabbii narraa salphisa jedhee waan inni namanneef yaada adabbii salphisuu dhiyeessuu dhiisuu koof nan gaddaa jechuudhaan yaada isaanii xumuran obbo Baqqalee Garbaa. Haati manaa isaanii hojiirraa waan ari'amaniif jecha ijoolleen isaanii galii tokko malee akka gidiramaa jiranillee mana murtiitti himatanii jiran obbo Baqqaleen. Obbo Olbaanaa Leellisaas akkasuma yaada ofii ibsachuu yaalanii turan. Garuu abbaan murtii deddeebi'anii seera ala akka ta'e itti dubbachuudhaan dhaabsisan. Himatamtoonni kabiroonis galmeen kabiraan akka irra hin jirre namoota maatii bulchan ta'uu isaanii fi rakkoo fayyaa akka qaban ibsachuudhaan akka manichi murtii adabbii irraa salphisu gaafatanii jiran. Manni murtiis rakkoolee matan sanaaf ragaa akka dhiyeeffatan ajaja kennuudhaan murtii adabbiif 14/2005tti beellama kennee jira. Dhaabni poolitikaa obbo Baqqaleen irraa hidhaman Koongireesni Federaalistii Oromoo murtii har'aa kana akkamitti akka ilaale barreessaa dhaabichaa obbo Baqqalee nagaa Finfinnee irraa telefoonaan gaafadheen jira. Durumaan kaasee waa'ee yakkamuu Oromoo irratti biyya kana keessatti wanti hojjetamaa jiru Oromoon mirga isaa gaafate Oromoon qabeenyaa isaa kabachiisuudha lafa isaa kabachiisuudha sochoonaan amantii isaatii fi kaanaan shororkeessaadha jedhameetuma hidhama. Kun egaa kanaan dura irra deddeebinee waan ibsineedha. Ammas haallammaa namoonni keenya irratti yakkamanii ittiin hidhamanii guutumaan guutuutti hooggantoota paartii mormituu ta'aniitu mirga isaanii gaafatanii mirga saba Oromootiif qabsaa'anii gaaffii tokko dhiyeessanii jedhamee shororkeessota jedhamanii hidhamanii malee jarri kuni warra mirga Oromootiif karaa nagaatiin qabsaa'u gonkumaa warra shororkeessummaa wajjiniin hidhata waa tokko iyyuu hin qabneedha gaa. Oromoon mirga isaa gaafannaan shororkeessaadhuma jedhamee waan hidhamuu fi maqaan abaa'oo jedhamu waan itti kennamuu fi taappeellaan akkasii waan itti kennamuu fi akkasittiin hidhaman jarri kun kanaan durayyuu yeroo dheeraa utuu hin gaafataminii hidhamani jennee kanaan dura Finfinneerraa isa booda immoo mana murtiitti erga dhiyaatanii boodas dubbiin isaanii daddafee murtiin arganne akka seera mootummaatti baay'ee harkifateera.
Ragaan itti dhiyaates immoo fakkeenyaaf obbo Baqqalee irratti ragaan itti dhiyaate akka inni ragaa sobaa ta'e mana murtiitti iyyannee dubbii kana ilaaluunis waraqaa ragaa dhiyeeffanneerra. Haa ta'u malee egaa hunduma isaanii irratti iyyuu namoonni ragaa ba'anii jedhamanii ammam qulqulluu ta'anii ammam dhugaa ta'anii isaanitti ragaa ba'anii inni jedhu baay'ee wal nama gaafachiisa ragaan waan marganne irraa ka'e. Haa ta'u malee jarri kun beellama isaanii har'aa irratti wanti nu hubachuu dandeenye murtiin kun daanyota gara biraatiin barreeffamee taa'ee ture. Warra amma murtii kana dubbisanis immoo dubbisuudhumaaf iyyuu yeroo nu barbaachisedhanii beellama fudhatanii beellama tokko fudhataniitu har'a dhiyaatan. Har'a dhiyaatanii immoo murtii isaa daanyonni biraa barreessanii lafa kaa'aniif kana dubbisanii nutti himanii egaa balleessaadha. Sadarkaa himanni itti dhiyaaterraa sadarkaa tokko lama gadi bunnee balleessaadha jenneerraa jedhaniitu murtii yakkaa sana ragaadhaan mirkanaa'eeraa jedhaniitu labsanii gaarra. Mee asirratti naa ibsa obbo Baqqalee sadarkaa himannaa isaan irratti dhiyaaterraa sadarkaa tokko lama gad buusneerra jedhan yeroo jettan himannaan isaan irratti dhiyaate maali? Kan amma irratti hundaa'amee yakkitti murame immoo isa kami? Egaa himannaan isaan irratti dhiyaate abaawoodhaa fi harka lafa jalaatiin namoota gurmeessanii dargaggoota gurmeessanii seera mootummaa cabsanii mootummaa kana humnaan fonqolchuudhaa fi socho'anii kan jedhu ture. Yakki kun lakkoofsa qaba, lakkoofsa seeraa qaba. Xinnoodhuma sadarkaa tokko seeraan gadi buusanii isa jedhamu. Seera isaa si ibsuu hin danda'u. Abukaatootu kana ibsuu danda'a. Garuu akka keessan sana taanaanii itti himataman utuu hin ta'in fooyyessameera natti fakkaata wanni kun. Abbaan murtii sadarkaan himannaa kun inni tokkoffaan maal akka tureef amma immoo kan itti fooyyeffame maal akka ta'e waan dubbate hin jiru jechuudha. Lakkoofsa isaa duwwaa dubbate egaa lakkoofsa isaa warra seera beekutu beeka haala isaan gaafannu inni amma isaanitti jijjiiran kuni sadarkaa isa duraan itti himame irraa xinnoo fooyyessaniiru jedhan. Amma tarkaanfiin kanatti aanu maaltu ta'a adabbiitti itti murama moo maal jedhe abbaan murtii? Adabbiidhaaf beellama kennaniif daarii bultii 14tti waan adabbii isaanii salphisuu danda'u akka dhiyeessanu abukaatootti simanii isaanitti simanii jennaanii yaada qabanu dhiyeessaniiru hundumti isaanii iyyuu. Kanaan egaa beellamaaf ture namoo asirratti wanti xiyyeeffannaan guddaan tokko irratti godhamuu qabu amma maali yoo jette jarri kun baay'een isaanii barattoonnis keessa jiru barsiisonnis keessa jiru. Karaa tokko tokkoon ammoo ilaalamu amma dheengadda televezyiinii Itoophiyaatti koolugaltoota ijoollee Eertiraa warra barumsa baratu warra kooluu nutti galee fi akka isaan yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti qabeenyaa keenyaan baratanu carraan yommuu kennamuufi amma Baqqaleen faan immoo sadarkaa PhDtiif warra barataa tureef warra waraqaa qopheeffachaa jiru warri mana hidhaatti oofame Baqqalee yuunivarsiitiidhaa eebbifamuudha. Waggaan tokko faa kana fedha warri mana hidhaatti oofame karchallee keessa jiru ilmaan Oromoo jechuudha. Kan biraa mootummaan eegumsa fayyaa Itoophiyaa akka ibsetti 100 keessaa hidhamtoonni 67 ta'anu dhukkuba sammuutiin rakkachaa jiru kan jedhu televezyiinii Itoophiyaa irratti baheera. Kana jechuun inni hidhamtoonni mana hidhaa Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa jiran 100 keessaa harki 90 kan ta'anu Oromoota. Dhukkuba kanaafis kan saaxila ba'an hidhamtoota Oromootii jechuudha. Kuni karaa mootummaatiin xiyyeeffannoon guddaan irratti hin kennamne nageenyi isaaniis eegamaa fi hin jiru. Fakkeenyaaf warra abbootii amantii ilaalchisee warra amma hidhamaa jiru keessa baay'een isaanii Oromoodha. Fakkeenya tokkoon sii kaase namni Shee Saalii jedhamanu zoonii Lubbaaboor keessaa aanaa Daarimuu keessaa hoogganaa amantii kan ta'anii fi namoota 17 wajjin ji'a 3 ol hidhamanii manni murtii yakki isaanirra hin jiru jedhee erga gadhiisee booda poolisiin balbalumarraa qabee fuudhee dhaabaa mattuutti hidheen. Kana jechuun inni olaantummaan seeraa mana murtii kabajamaatiin jiru. Mana murtiitti yoo dhiyaatanis dubbiin isaanii nageenyi isaanii akkaataan isaanitti hidhamanu baay'ee kan nama yaaddessudha. Mootummaan kana amma takkuma durii sanatti itti fufuunsaa baay'ee nu gaddisiisa. Obbo Baqqalee Nagaa barreessaa Koongireesa Federaalistii Oromoo ibsa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Atis galatoomi namni.